umbeeku. Sigalee dubbe. VAT da maali boo'itiin deemnee agarre. Karaa sirraa irra deema. Ma sirreeffatee deema karaa. Sirreeffatee deema ofuma. Karaa bareedee karaa fokkisaa sirreeffatee deema. Kanaaf warri karaa baasu warri waa'ee karaa yaadu wookiin warri waa daawwatu qabu dhaqu makiinuma noormaaliidhaan dhaquu qaba seeree fi salafa kaate yeroodha. Maali jennaan rakkataa beekuudhaaf rakkina arguun dirqama yookaan immoo dhayxee ilaaluun dirqama rakkitaa sadarkaa isaa jechuudha. Sigalee kanaaf rakkataa hunda keessaa nama umuriin sa'aatii keessa rakkachuun biraan bareennetu jira. Rabbi galgala keessan hin fokkisiisin. Rabbi galgala keenya hin fokkisiisin. Dubbiin galgalaa kuni bada baay'ee nama dhibdi, hedduu nama dhibdi. Dubbiin galgala keessaa manguddoon haadha aayyoo guddoo akka meeqa argitee jirtu kan miilan dhaabbachuu hin dandeenye. Bar rakkattee fi rakkina kana iyyuu bar namni manatti geessuu fi kan hin dandeenye waan ergattu faan qabne gariin ilmoo faan qabne ta'a. Dhaabbachuu hin dandeenye kan immoo umuriinsi waggaa 100 olii nama waggaa 100 olii hedduu agarra. Namni waggaa 100 olii sababuma koo sababuma kee sababuma jaraa sababuma hunda keenya kilimaan qabu. Hedduu qalbii waan nama cabsu keessaa waan akkanaatu jira. Imalli keenya walumaa galatti rakkinni uummata keenya rakkinni hawaasaa eessa ga'a? Hammamirraa jalqabamu beekamaa ijaan arganu moo wajjin rakkatanu moo rakkina arganu moo ammam ta'uu namaa galaa jechuu nama agarsiisa. Egaa galuudhuma keenya uummatatti himna jenneeti. Waan fudhannee deemnees asumarratti ilaalla. Waan nu hafees itti deebina Ustaaz Jamaalitti kenna. Nuti waan amma asiin dura goone dhaabbanni egeree kun 70 wayii keessa jira. Guyyaa 70 fi wayii keessa jira. Baatii lamaa fi sagalee kiyya akka beekan namni dhaga'u. Sagaleen kiyya kun hin dhageessisu. Kaadhaa isaa ginniiritti raayituutti natti himaniiti. Maal jedhan? Siifi raayyaa wal bira dhufuu jaalanneeti. Wata siyaasoftuullee raayyaa dhaggeeffanna wayita inni haasa'ullee raayyaa dhaggeeffannaa naan jedhan. Maali? Jalawwacee. Lakkii. Sagaleen keenya jiru jedhan. Sagaleen raayyaa itti sii dabaluu haasa'aa nan jedhan sagalee booliiwumii isaa itti sii madda wanna maattaa seennee wayita beenzila buufannu sani koomentii qabna jedhanii dhufan. Haaya. Koomentii qabna. Tolebbo. Yaada nurraa fuuta nan jennan isinirraa fuudha jedhan. Aya. Isin lammiin hogguu dhiyattani. Aya. Sagaleen raayyaa fuudhii asirra kaadhu bakko bilbila keessana fuudhii asirra kaadhu. Kompiitara kana asii kaasa. Akkas hojjetan kaasee asirra kaadhu. Moobaayiluma keenya nu kaayib baako. Akkas. Mul'isuu kan kun. Walitti siksii mul'isaami. Akkana. Mul'isaami nuti argaa hin jirre malee baay'ee. Akkana. Sagaleen kiyyaa yoo dhageessisini ani waanuma xiqqoo isinii gabaasa. Deebisee Jamaalillee jira bar sagaleen kiyyaa fi ka Jamaal waluma dhiyaata. Jamaal Aliyyiimoo. Ati jidduu taa'u qabda. Alaa kulli haalin. Hin asaastu moo? Hayyee. Wanni qabannee deemne. Kan eenyuudha? Wallahi kan Sufiyaan wayyaa. Abiyya jedhu ani beekwaan keessan lachuu tokkuma ta'e natti mul'ata. Hayyee. Wanni qabannee deemne gabaasa hawaasa keenyaa galchuuf jecha. Akkana. Warra nama daawwatuuf, warra waan kana ergeef. Akkana. Warra immoo gabaasa kana nu galchaadha waan ergines uummanni nu haa beeku, nu haa argu. Akkana. Namarraa sassaabnee finnee. Namni irraa sassaabne kun immoo isin bira ga'u, warri bira ga'e sun immoo argutti gammannaa. Waa ofii ilaaluu nu barbaada. Rakkataa isaa bira ga'utti taajame. Wal amanuu dhabuudhaaf osoo hin ta'in namni naannoo adda addaa jira, ka baadiyyaa jiru jira, ka akka tasaa jaalalumaa fi wal amantiin nutti kennee jira. Isinii miti nuufillee rakkoodha. Bariisaa kana gallee. Warra jedhe sanii. Bariisaa kana gallee. Akkana. Bariisaadhuma kana gallee jarjarree gabbaan. Akkana. Maaliif jennaani nama waa ofii waan ergate eeggataa jiru jira. Akkana. Naannoo adda addaarraa walitti qabamee inni xiqqaan inni guddaan waan inni godhe isinii himna inshaAllah. Akkana. Kanaafi saniif waan kana dhiyeessina. TV Hamilton normally documentary hojjate butuu gadi dhiisa akka miidiyaatti bakkee networkiin hin jillee jira televiziyoonni qofa jiru jira hunduun arga jechaadha. Ala kulli haaliin wanni nu qabannee deemne akkuma beekamu gara qarshiitti tilmaamatti yoo deebifnu miliyoona 11 fi qarshii 500 meeshaa bitame qabannee guyyaa 5 imala kenna jechaadha gara Baaleetti geggeessine. Kana keessatti nyaata
nama 1,600 kan ta'u aanaa laga hidhaa kophaatti beeltutti geessinee nama 800 kan ta'u immoo dhaamolee geessinee nama 1,600 immoo daawwee sarar geessinee daawwee sarar akkuma beekamu bakka lama lafa gaara duubaa jedhantu jira lafa gaara duubaa jedhan san gahuu hin dandeenye bakki nu dhayne magaalaa aanaa san dhayne magaalaa aanaa sanitti wanni nu finne dhayne 1,600 dabalataan immoo nama 1,600 harcee aanaa daawwee qaachan finne nama 1,800 immoo kan ta'u aanaa mi'oo boqqollaa finne jechaadha. Waliigalatti nama 7,400 nyaata ta'u qabannee deemnee isa raabsinee deebinee jirra. Kan sanirraa nafe roottoo tokko moodelli isaa 2,021 ta'u roottoon biyya keessa hin jiru walumaa galatti roottoon bishaanii hin jiru. Konkolaataa haarawaa 00 bitannee roottoo immoo iddoo inni jirurraa barbaadannee boottee isaa gubbaa kaahannee konkolaataa moodelli isaa 2,021 isa dheeraa Siinotiraaga liitira 20,000 baatu qabannee dhiyeessinee jirra jechaadha. Dhaabbanni kun guyyaa 70 fi wayii isin jedhee jira. Kana keessaa maal dalagee waan akkam dalagee kan jedhus haayilaayitii gabaabduu walii kennina. Tokkoffaa Wallaggatti Ayisuuzii 10 ergine. Dhaqqabee jirallee viidiyoon illee darbeera. Nuufiramee jira. Qaamni ergannees Majlisa Oromiyaa keessaa namoota muraasa fudhannee Ustaaz Badruufaa karaa ziyaraatiin erginee viidiyoonis dhufee jira. Dokumentaarii keessattiin argitu jechaadha. Hawaasaas dhaamsa hawaasaas hin dabarsina. Arsii Qarsaa Ayisuuzii 4 finneerra. Baalee kaleessa walumaa galatti Ayisuuzuutti deebifnee Ayisuuzuu 37 wanni Baalee kaleessa dhaqee jechaadha. Ayisuuzuu 37. Affaar ummata naannoo sanirraa miidhame akkuma lammii biyyaatti Ayisuuzuu 5 erginee jirra. Walloo Ayisuuzuu 3 erginee jirra. As Sabbataa ummata miidhamaa dhikkii malee dararamaa kammoo bira darbuu hin dandeenye gargaarsa naannoo biraa hogguu deemnuun bira darbuu hin dandeenye nama rakkataa Ayisuuzii 3 geessinee jirra. Gaafa Boorana geessinu immoo bakki irraa fi aanne Shaashamannee waan ta'eef naannoo sanarratti Ustaaz Qamar dhiyaatee namoota ruuhiidhaaf na jalaa du'aa jirantu jira. Naa daawwadhaa jedhee karaa Ajjee Arsii kana keessa Ayisuuzii 3 Ustaaz Qamar Huseen isatti kenninee nu geessee jira. Marsaa lammaffaa irratti Baaleef Ayisuuzii 13 Ustaaz Injiinar Gaalii Abbaa Boorii fi Dr. Yusuf Nuuretti kennannee raabsamee jira. Marsaa tokkoffaa irratti Ayisuuziin 20 Baalee aanaalee 5niif Siinootiraaka tokko nama 808 aanaa 5niifuu geessinee jirra. Boorana waliigalatti Ayisuuzuu 10 guyyaa jalqabee kanarraan immoo Okaya loonii nyaata jechaadha. Siinootiraaka 6 erginee jirra. 3 raabsameet hanga ammaatti 2 bulchiinsi godina Baalee hin fudhadha kan jedhe sirreessee ummata biraan hin geenne isintu nurraa fuudhee riisiitiin isin bira jira faayilli isin bira jira. Lamaan sun waan hin ga'iniif hin beeknu ammas itti himnee jirra fuudhanii akka geessan jaanuu garuu kenninee jirra nu lamaan sun hawaasa bira ga'ee hin qoodamnee fi isas arginee jirra jecha. Waliigalatti guyyaa 70 wayii kana keessatti Ayisuuzuu 108 hawaasa keenya biraan geennee jirra jecha akka dhaabbata egereetitti. Kanarraa kan ka'e gara qarshiitti yoo herreegnu gara qarshii miliyoona 18tti kan dhiyaatu wanni bahe kan kaleessa finnee deebine kun miliyoona 11 fi walakkaadha. Kanatti dabalatee ustaazni waan arge waan si dhagahame waan hawaasa keenya dabarsinu isii kennina sitti as dabarsu. Sagaleen qabdu jaan silaa ho'i raayyaan beeyta sagaleen lama bar tokko dhagaamuu dhabuudha tokko haasa'uu dadhabuudha.
الرجودة مو عرفها ويا قريبيت أسجل لنا ما بتين ما خيساباتي قاعد تدبيك أبدو الرد الدبيك أمنا أنا ما كان قال لي أنا ما كان قال لي سجل لنا ما كلا فتين باتو ندافو وني ندبسو في وني نصوص هندنو موتورين وخيسان نصوص وجمعتو متخيناتي وان ديم نخيست وان هجن نخيست في تجمدو متخينتيس جمدو لا ورا برجيسين الرئيس جمني ورا معنا نتيرجت الرئيس جمني لبو تينير اللي جمني ندافو ورا معنا نتيرجتن بقى جمتشي فتني في اللي جمدني جناني أديم سخنا خيستي نمني يرو ديمو أنفان زي مخينا خيستا أنا كرت دودة مخينا تيركسي حاجة دودينا نركو بتولينجو وما لا عليه تعجبا واحد تعجبني واحد سجره أكولي قلاتي فرين أديم سخيني رافورني ومتخيني في يوه الجنة واقوتشو في سنين دنيا يو واقوتشو دتبنلله حملي خينياس كساني اللي جارو دنيا يجوا براني ونقدان كنا ولد رفنايو تكون ما دان هجني أمتها فواقولو دنيا سبرة قلة وسمدت دبنايو حملي أمتها خينيا جارة تيني اللي جارة يجوا ترانو قلة أديم سخين يمل تو تيني تنارا فرين قدو وني نتي أرجعني أمني خينيا سون وان نتي جيسينه فرا نتي تلاقو ترجمني حملي ساني جارم وقو حملي ساني جارم تمو نولي أسدي بتي حملي تيني اللي نجارم هدو الحمد لله حملي تيني وان كنا رانو جارم تي سلا ونتي أمنو بكا غران جيرو ميلي نما جيسا جا ورمو ركز جتو قام ماكتو بكا غران كيجيرو فجيني نكبدو جانا مس يو فجيني تاتي بيخي بيسا ونما نسي ميديو سلا بكا رافقات اللي نما ديبا مقالو ما فين رافقات شوتو بيسا نسي ميديو غرغارسي بيتا لدو هوندي نمني غرغارس على رافدو مقالا فين راك إيافتا كيلومتر ميقا غرغارسي قودو فبر غرغارسي خنو قودكو حقا لفتي فقوداتي ميدان كنتالا تكورتيو بري دبس غافتن يو تشيسيك دبلا بس غافتن يو اتشيسيك سودان لي رد بلتني دچاس غافتن امس سوداني سابتي سابما سوداني سرتي سابما يوكي وانتا اتجرا امتا خينيا خنا وني اكاميده فغينيو غوجان بي خغارايا نمني ها فغينيا يملتو فرتو ملي فغينيا لفا مترا فرتو ملي فغينيا قلبي نمارا فغاچو تسني جرابي اها ومن خينيا خغموجي بالي جيروسون اوسو بر لفا غودي بس كيلومتر بس دي دبرا دب اغن كيلومتر بس دي بس قال دبرا يبسغل يبما سغل اغا سندبرو كيلومتر كوما ميقتي بكي غران نما جيرو فغون قبدو ابدا بكي غران نما جيرو فغون قبدو خنتي امنا نوان غري ركون مت خينيا سون فغينيا لفا قفو سون تين فغينيا قلبي رافغاچو تو جيرا تو خنا سلا واوند نياتا ملي واوند دبتن جاني يابو واوند دبچو نما تورفاتا واوند نياچو ترويا واوند دبچو را هنگا بشان اسام ميدرا بشان دبني هونغين اسام ميدرا روبا دبون اسام ميدرا خدمه برباچسا ارغچو دبوتو اسام نمني ارغو دبمودا خدمه يومتي nama isaan beeku dhabu yookaan immoo nama isaan argu dhaqee nama kun qaama kooti qaama keenya jedhee isaan argu dhabu amma dhaqinsi keenya sun wanni ni cabse inshallah nuti dhaqinsi keenya ka eegalaati malee nuuf xumuraati miti yoo rabbi fedhe yoo rabbi nu jiraachise ummanni keenya sun amma ganda tokko dhayne ganda akka magaalaa kan if dhiisee ganda biraa dubbatu san boodara daawwee sarar keessaa gammoojjii Somaalee cinaa daawwee sarar san hoggaa dhaynu namicha tokko gaafannee akka jee keenya nuti bishaan nurraa fagoo miti jee akkami jennaan bishaan kamtu isinii dhiyaataa jennaan weebii jedhe weeban gamta akka isinirraa fagoo jennaan hedduu fagoo miti jee asumaan akkana deemanii sa'uma shanii dhaqan jee والله أكسرون جده سو مشاني دكاني وان نمري بتشيساتي ميدا قامه وان نمري بتشيساتي سو مشاني دكاني جدو أكسر جده بردقيه بر لا كأجلو تلالي بكتان
الربر dhiyoodha nuun jedhee bar dhiyoodha jechuu keessatti kan warra gaara duubaa dubbachuu jecha kan warra gaara duubaa ka bishaan numaa'uun arganne san dubbachuu jecha gaara duubaa jechuun kun waraa ashamsi jechuudha dhiiroo gaara duuba sanan gamta akka dhaqan jennaan miilaan guyyaa tokko dhaqa guyyaa tokko dhaqa guyyaa tokko galaa baatanii bishaan akkamitti jiraachisu jirtan jennaan bootuma isin asin nu amma dura erge gareen nu erge maali lammiif jettu takka nu ergan takkaani geessinee bishaan buufnee fi sanumaan roottoon naqatanii addaan hiratanii jiran asirra hisaabbadhu mana kee keessa roottoon bishaanii yookaan boombaan kasaa 24 addaan hin cinne ka bakka meeqa ayyaa'u osoo jiru yoo akhi namaa bishaan dhabame jechuun guyyaa bishaan dhabameef namni roottoo 10,000 15,000 10,000 10,000 meeqaatan bitee namni kaan mana gubbaa kaayyatee kaan lafa kaayyatee jiraata beekamaadha bishaan silaa wuccitii jiruuti irraa duroomuu hin danda'u namni ni nu amma waan agarre keessa ummata keenya san osoo bishaan qonnee fi osoo eela baafnee fi guyyaa tokkochi deemanii guyyaa tokko asni deemanii haga fedhe bishaan yoo fagaate illee bar miilaan itti deemu sanirra asiin goqqotu irra dhiyoo bar akkan asiin goqqotu fi itti deemu kamtu irra dhiyoo bakkuma jiranii yoo hangam fedhe gaf fagaate bar mitira 100 200 qonnaan bee bar laafatti qogoota kana kanaaf nuti waan imalateenya tanarraa wanni barre waan jaarsi tokko ummata abbaa gandaa liqaambar gandaa ajjeesanii hojjettoota mootummaa achitti gatanii manguddoo biyyaa ajjeesanii namni meeqatti du'ee asirraa bittinneessuu dadhabe dheebuun asirraa facaaftee jedhe duraan gaafa Mallas Zeenaawi bulchu sana kan lollee asirraa facaasuu dadhabe bishaan hongeen asirraa facaafte jedhe wanni fudhanne amma nuti ummanni keenya saantimaa yoo waliin baase barga gama tokkoon nama gargaaruuf gargaaruudha النبي صلى الله عليه وسلم يحدث خيسا وانجي من كان في عون أخيه كان الله في عونه نمنا أبو ليس سا غرغارو خيسته ربي نس إسا غرغاراجي أبو لين كي نسان غرغارو نف غرغارو متى كي نسان غرغارو نف غرغارو والله وبالله ربي نولافسا بشانيس غند غند قني بافنافي نوتي خايوك أبنا إفتي أمنتاك أبنا أمتا خيني فيدو داف بولولو قداك أبنا هوي هميلي قداك أبنا أمني اللي نوتي أمنا نوتي سمتتي أمنا يا ربي فد إن شاء الله مخينو مبشان باسوسن خقوتوسن بنيت كيلو متر دبا ساتو دبا لما ساتو غند قنيتي بافنافي إن شاء الله بيخي ولومتي رفني يادا والدبر فني تقوم غمتمان والمريحة ديمو دبوتو مثلا درانو ركو دي لخنا إسان ساعت إلى ملء osoo tokkummaan jiraate dila kana rakkoontu ni jiraatu amma beeku gwa kana jennu neetworkii biyya san jira jechuuti neetworkii ni jira neetworkii maal bilbilli jiru bilbilli yooguma osuma karaarraa deemuuti itti maree kanser eksi raka kuni bar amma asitti khajaamu neetworkii tun jirre maaree tun jirre achi bar bishaan tun jirre bar bishaan hin jiru jiraachuudhaaf maal karaan hin jiru ما أني موافق. ما تجراوي. أيه وحسابان سير كفردا. أيه. بقى جمد الدنيا رونا ما جتو. نماريفة تجرا كنا ما نماريفة تجرا مو. ما إني ما يدنو باسامي واريفة شيء سموك أباتا. بقى جمد الدنيا كنا وانين جيفي. إيه أيه. ونين نرد أبديجو. خينيا خركتي توكو بيرد أي دراتي سن. rakkoo san baasu beelawaa nyaachisuu dheebotaa dheebuu baasu ummata saniif dhaabbachuu sanirra dura wanni nama gammachiisa addunyaa tanarra hin jirtu kitaaba tokko irratti amma dura waan hin dubbisee irra fiinxee gammachuu sa'aadaa jeeji namni fooqii meeqa jaaree makiinaa meeqa bitee waan silaa godhamu meeqa godhee silxaana meeqaas qabatee gammachuudhaaf bakki gammachuun jirtu chii miti gammachuun gammachiifachuu keessa jirti waa hundarra kasi gammachiisu yoo gammachiifte ati gammadde dhuga fakkeenyaaf ati amma asitti waan feete nyaattee jiruu feete jiraattee raahaa meeqa jiraattee yoo nan asis bira agabuu taa'e sini gammachiisa si tola si tola abadan gammachuu jechuun bar gammachiifachuu jechuudha baga gammaddan jechuun ummata keessan gammachiifattanii jechuudha gabaabina tokko kan inni lamadaa yeroo namma as deemu kun ramadaana as deemu nuufi ramadaana iddoo ji'a lama qofaa jira
yeroo namni Kanaadha. khayrii hedduu hojjetu. Kaleessuma iidiin salaanne. Guyyaa tokko bultii 28. Ha? Baatii tokko bultii 28. Maal kaleessuma iidii salaanne miti. Sufiyaan guyyaa lamarraa hir'iseehu. Guyyaa lamarraa hir'iseehu Sufiyaan. Akkas. Ji'a lamarraa guyyaa lama hiruudha. Aayaa. Baatii tana keessatti uummanni keenya khayrii hedduu madrasaa ijaaruu, masgiida ijaaruu, waan adda addaa khayrii godhuu. Yeroon uummanni keenya khayrii akkaan dalagatu Ramadaan. yeroo tan anammoo wanni uummata keenyaan jiru. Khayriin namni dalagu masgiida ijaaruurras, madrasaa ijaaruurras, waa cufarra dura lubbuu tana jiraachisu. Kana caalu ni jira? Baga bakka khayriitti dalaydan. Karaa khayriin dalaydan. Bakka itti xiyyeeffatan harkattanii jiran keessaahu ani beektaa kanatti ulfaatu hedduu yeroo hedduu namni karaa kanaa kun beektaa afaanii waa dubbachuu xiqqoonti ulfaata. Namni biyya sanii bara birrii fuutee yoo kakkanniteef siitu musaafiraa siitutti haqa jaasirraan fudhatu. Mee asa deebinu miidiyaan waan gabaase qaba. Miidiyaan wayii waan gabaase qaba jechuun. Maaltu irraa irratee? Wanti irraa irratee miti. Kana dhabanii yoo jette jibar kana isa dhaban sana argataniiru jira bara. Miidiyaan qaama mootummaa laallatu maaliif waan akkasii kabarii gochuu dhabee ta'a laata? Miidiyaan qaama mootummaa wannan jedhuu fi waan nuti baadee keessa birrii miliyoona 11 fi wanta goone dhufne miidiyaan mootummaa dhaga namaa kumtaala 200 nuu gabaase. Maa irrifachiisee moo mootummaa gargaaramu dura mootummaan gargaaru gochi akkasii nuti goone kuni qaama beela'aasaa qaama isaa silaa beela'aa kana nyaachifachuun mootummaan gargaaru maaliif gabaasuu dadhaban laata? Waa rakkina qabamoo inni hojjete sun nu ta'uutu rakkina ta'e moo maatuyyuu gabaasuu isa dhowwe. Raayya. Si qabadhe. Anillee bakka ani deemuufi. Mee. Hawaasni kuni gabaasaan barbaadu nurraallee. Wanni nurra gabaasanillee baay'ee jiraachuullee hin qabu. Eenyutti himan? Eenyutti himama? Eenyuun gaafatta'e? Eenyutti himama jalqabu mayyuu. Hawaasa kana beektaati liidarri lama. Formaal innaa informaal liidar jedhanii jira. Ani hin beeku. Ummata kana beektaa hayyuu biyyaattu hoogganaa. Jaarsa biyyaattu hoogganaa. Wanna dhibnaanuma hin gaafadhe illee maaliif sitti fakkaata? Gargaarsa fakkeesseetii tokko akka jedhe gargaarsa kana tokko fakkeesseetii tokko jecha jedhe jecha inni jedhe kana nama liinkiinatti ergee jennaananii dubbise akka jedhe warra amantii islaamaatii miti jara amantii biraas jedhe. Jecha kana keessa ergaatu jira bagaa kanaan geessan jechuu itti qabee tokko wannan kana jedhuu fi gaafa ajjedhaynu ummata amantii islaamaa nama lakkoofsaan xiqqoo tokkotti dhaqaniitu agarruutuma akka amantiittu ta'e bataskaana keessaa gayyaafne guurree kennine si galee dubbe moloksee warra gartee maali gadaamii keessaa guurree kennine nu namatti nyaachifachuudha haajaan keenya si galee dubbeen hin agarree moo jara sana jara nu nyaachifanne kana hin agarree moo kana qofaa miti jedhanii ergaa dabarfachuun kun maalirraa yikaate laataa jechuun nan shakkee bara. Bareeda. Wanni ani didee fi anillee wanniin jiru. Kan dubbatee maaf dubbatee nu rakkise kan dubbatin maaf hin dubbatin yaariif nu jedhe. Bagadiis. Akkana laasan. Naataateetti anaa lachuu. Inni jedhee naataateetti akkititti jettee naataateetti. Nuti. رسول ربي عليه الصلاة والسلام وفي كل كبد رطب أجر. أكن بكم. من ترو جيتو تكوا الربوسي. في قال كرامو هاتات. كادوري هاتات. كان. كم هم فد اللب ربي وبتنا. ترو جيتو بتنا نياتي سي أباسي. أجري لسي ربي برسالة. يا رب. دينين كنا كسيت ما جا. أكن. أبا فداتو. يهودا تأبي يكن جراتي سبيرة تيمبيلو. أكديني كنا تكون أجرد أبد. لما فا قباسة باي اللي بربان مالي في كتي قباسة اللي عواسو مكينة كيرقت اللي عواسة كإرا إبا لما في دن سدي في دن جدني إرا مراني تي من اللي عواسو ما كبيرا جاي نتي مين نتي إرقل اللي عواسو ما وانت يكون تيد أبتشو هي متناجم سفيان هل متناجم متدورة وني قمتشوري فوزا وني جوها ورمونا كي نجي أنقلو نجدج على أجل أكنا nuti nagau mana tana geessinee galuunu nu naggada caala. Kasimire nu hundaafuu gammanne baga gammaddan hawaasa keenyaan jenne karaan itti deemnu karaan dheeraadha. Nu haddafa qabna.
karaan keenya karaa dheeraa. Tayyib. Uummanni keenya. Bareeda. Lammiin teenya. Sabni keenya. Amantaa fedhe qabaatus. Cufti saba keenya. Akkana. Qaama tokko murree tokko inni goone cufa gargaara. Cufa gargaara. Namni waan dandeenyuun gargaara. Bannuti amma oguu gargaaru. Beekaa gargaarsa gujaan yeroo hunda uummata keenya isin agaltu. Gargaarsi taayitaan nama gargaara. Goma irra jirtu irratti. Yoo rabbi rahmatis keessa. Akkana dhuga. Taayitaan nama gargaara. Akkana. Qabeenya qabaattu qabeenyaan gargaara. Akkana. Kasimi. Yoonii fi beekumsa qabaatte uummata kee beekumsaan gargaara. Doktora tahii beekumsa qabaadhu waan fedhe qabaadhu uummata kee kanaan gargaara. Akkana. Yaada bareedaa qabaattus yaaduma saniin gargaara. Akkana. Nuti wanni uummata keenya gargaaru. Wanni uummata keenya gargaaru. Namni waan qabu darbate sodaataan jaamu jaani. Yaada waliin qabnee ummata keenya tana haa goonu tana irra fayyada. Amma reefu waan raayyaan jee takkaa jira. Ummata san dhaynee agarree dhufuudhaaf rakkoo isaanii hunda osoo agarru ban nama tokko nama uffanni isaa rakkoo kan nyaanni isaa rakkoo umrii rakkoo kan bifti isaa rakkoo bakki rakkoo akki rakkoo akki isaa cufti rakkoo hoggaa dhayxee agar tamtu irra isa fayyadaa tamtu duraa dabarta. Akkan. Nuti dhaynee bara achi dhaynee galuuf akka reefooti jettetti akka reefu barakkeetti rakkataa arguuf. Rakkatanii beeku. Rakkatanii beeku jettee mee. Rakkataa arguu san wanni irraa fudhattu bar eessaatu irra duraa tamtu irra isa fayyada. Anamma uummata san waa cufa dura neetworkii keessanis jinnii geeffadha. Maalitti goona neetworkii? Waa cufarra keessa isaan fayyadu qabani beektaa? Bishaan. Inuma aara galfanne iyyuu keessatti aanaa daawwee sarar bakka neetworkiin dhabame sana aara galfanne kana jedhanii nagarru silaa nagarru beekta. Kana jedhaniitu silaa eeyine silaa geessuu iyyuu hin dandeenyu bara. Of dhaggeeffataa deemna. Nu sinaasayinaa waa tokko hin barbaadnu haasa'amuus hin dhayinu. Nutti sinaasayinaa nuufi sinaasayinaa waa tokko rakkoo hin qabnu. Hawaasa keessan san bakka irraa dhalattan san bakka jetteen dhiiduun san bakka nan qabaa hawaasa kan koona bira dhaabatuun qabaa istaa'ee isin eeggatu san isa qofitti nu yaada isa qofitti nu haasaa. Bakka tana waan hin jiruuf naannoo san deemnee agarre. Ayi dhuga. Dachii sanirra bareeda. Lafti lafa sanirra bareeda. Wallaahi akkana. Namni biyya sanii illee bareeda. Namni illee bareeda. Huqqaati isa waan nyaatu hin qabne bishaan waan dhugu hin qabne iyyii akkanaan jedhee tokko. Akkanatti bareeda barbaaddu dhabee dargaggeessaa sadii wayiiti. Jedhee akkan fuulli sii bashaashaa huqqattuu gammoojjii keessa jarikaanii baatti bira dhaabbadheetanii farankaa kiisiidhaan qabaa birrii kiisiidhaa baasetan harka keessa kaayan jennaan maal naan jedhisee silaanatu iyyuu kennesii gaggeessa malee naan jedhe ati gandatti natti dhufte nan gargaartu naan jedhe. Maal jechuudha afachuuqa ati gandatti dhufte nan gargaartu naan jedhe maalii jennaan. Ambar ilaacha isinii qabu diqqoo waa taatanii ilaala. Akkasumas jedhee miilli isaa kophee hin qabu. Qaamni isaa uffata hin qabu. Jismiin isaa nyaata hin qabu. Dhaggeeffadhu. Qaamni isaa jiidha hin qabu. Barsilaa osoo nama gara geenyaati ta'e. Laal. Bareedinni afaan. Ani bar makiinaa kana keessaa waan hin qabus dhabee uffata bareedu wayiis hin qabu silaarran buusu dhaggeeffadhu gaa sila imala birootiin deemee miire bira dhaabbadheetanii abbattii koo dargaggeessa sa'atii silaa fiigdu. Sa'atii silaa waa ariitu, sa'atii silaa qotattu, sa'atii silaa waa oomishattu, sa'atii egeree bultiisiitii qopheeftu, sadii jarri na dhaggeeffatti ta'a yoo dhiqa gaaf tokko na dhaggeeffatti ta'a. Abba koo eessa dhaqaa jirtennaan nuti deebi bakka biraa eessa dhaqnee bishaan malee hedduu hayyuu na fakkaata uumamni isaa. Bakka biraa eessa dhaqnaa jedhu maal bishaan malee. Umrii teenya bishaanuma barbaadna. Bishaanuma barbaadna jedhu. Ani jedhu halkan edaan ka'e. Halkan shuuf halkan eda jechuun maal jennaan xiqquma rafneeti bishaan barbaada kaanee jedha. Amma hangam deemtaa jennaan hin dhiyaadhu ganaadha. Akkanatti halkan akka edaa waraabbadheetanii gandatti miiccachuufu dhuguufu si galee janaazaa keenya waan ittiin dhiqnu dhabnee warra jedhe sana yaadattaami. Odaa haayilaandii bishaan dhugaatii magaalaadhaa bitamee dhufee ittiin janaazaa keenya dhiqannee awwaallanee dhageesseemi. Amma maal jedhe seeti ummata qaaniyaa kanaan takkaan agarree ummata hin qaanfata keessatti daawwee sarar irra rakkataanis daawwee sarar irra dheebotaanis daawwee sarar bakka nuti gaara duubaa hin dhaqinaa hin dhaqqabdanu guyyaa meeqattoo dhayxanii nuti waa ijaraa malee waa hin keenya nutti hin jiru nun jedhan waa hin keenya warri daawwee sarar magaalaa keessa jiranu walaa bulchiinsaa walaa poolisii
poolisoota galatoomaa ulfaadhaa warri kokkobii asirra kaayyateen wajjin daakuu baataa baate liqaman bari galatoome ulfaadha namooma nu bira kaayyatte namooma qachen fan warri daawwee qachen poolisii bulchiisa maaligaa qaamumaa waan mootummaa kan hundisi minaan baattee ila rakkataan iddee kana jira awwaanan kennuuf hin dhabe malee jette namooma nu bira kaayyatte galatoome ulfaadha namooma nu dhageeffadhu gaafa haasa'een bitaa poolisii tokko si qabaleef cufti badaan ta'u bar silaa waraabessi hawaa nyaatu tokko maqaan baduu hunda yaa'e ekkan waraabessi tokko waa nyaata maqaa hunda bada ijoollee daawwee qaachan poolisa ajajaa kokkobii qabdu daawwee qaachan kan saba keetiif akkana nu wajjin daakuu jismiin qaamni badee kiiloomeetirii hanga dhufee soofu maritti nu gaggeesse sun waanan isiniin jedhu hin qabu beela'aa kan koonatu beeka keessan jira na laalessiti dhaloonni kan koolleen asuma yuunifoormiin baatee yuunifoormii poolisaatiin yuunifoormii poolisaa kokkobii asirra kaayyatee minaan nu wajjin hin baataa baate galatoome ulfaadha galatoome hedduu si kabajne hedduu namni akka keetii akka inni baay'atullee hawwine hedduu bulchiinsicha mucaa qallaa daawwee qaachan mucaa qallaa maqaa kelleen gaafanne bulchiinsa bakka bu'aa bulchiinsaati dabalataan immoo bulchiinsa raayitu galatoon ulfaadha wallahi daakuu gurra kee irratti garagale san qaama ati baatte san inda walini abba ko inda walin warri whatsapp ira inda wala jirtan inda walina ifamanu goda wahijirra galatoome ulfaadhu siin jecha joolleen dargaggeessi amma qarshii kiisiidhaa baaseetin birri marii harka keessa kaa'e yaa raayyaa keenya naan jedhe na bare yaa raayyaa keenya na beeytaa jennan akkamisi wallaa ansi beeka gammoojjii kana keessa taa'ee magaalaa dhaqee hin beeku jedhe sin beekamu jedhe akka ati naannoo baadee kana jirtullee oduu dhagaheeraa jedhe waanan sii kennu hin qabu waa hoodhuu farankattii kanaan jennaan yaa raay silaa qabaadhee kenneensi gaggeesse jedhe nadaajii sii guute dhageessa qabaadhee silaa kenneensi gaggeessa qabaadhee silaa si nyaachisee si obaafadheen aannan gaalaa si obaasee si gaggeessa malee an sirraan fudhadhu deemmadhuuni nuun jedhe deemmadhaani hin barbaadu laal ummata akka kanaa deemmadhu laal ofii isaatii bishaan edaal kan sa'aatii 7 sa'aatii 8tti ka'ee jarakiinaa baatee deema jarakiinaa baate sadii ijoollee gugurraatti umuriidhaan waggaa 21-22 gaggeessu simatti as deebi'a salaan illee ga'e namni illee salaata maaltu kajeelama amma maaltu barbaadamu ammoo inni barbaadamu gabaabaadhumatti gammoojjittii kana haa wal'aannannu gammoojjittii kana wal'aannachuu keessatti wanti nu barbaachisu akka qaama kamiittu inni mindaa nyaatus inni hojjetaa ta'es inni paarlaamaa keessa jirtus inni gubbaa kursiirra jirtus inni dakasanii jirtus mee gammoojjittii sadan kana namatti godhamee bishaanii bakka biraatti harkisuutu hin ta'ini qotanii waan baasanii laftii lafa ajaa'ibaa qaban gandi keenya kun wayii namaa kenni namalee takkaa namarraa waa funanneen beeynuun jedhan waggaa sadan kana malee eegara kanne moo waggaa sadii jedhan waggaa sadan kana rooban nu gu'e jedhan samaayii nutti gu'e kana qofitti rabbiin nu kadhaa dhugumatti rabbiin kadhachuun fi dirqama samaayii nutti gu'e malee rakkoo biraa waan tokko waan isinitti madnu hin qabnu waan jedhaniif rakkoon isaanii bishaan qofa bishaan boottee qofaan irra hiruutu hin ta'in bootteen kun isanni silaa baasu sana yoo silaa wara qotanii baasuuti aanan daawwee sararii qabalee 18 qaba dhaggeeffadhaa qabalee 18 qabaleen tokko mandara meeqa qaba qabaleen tokko gandii jechuun araddaa jechuun araddaa 18 qaba daawwee sarar araddaan 18 kuni utuma akka araddaatti boolla 18 qonnee fi maal ta'ama boolli 18 akka araddaatti araddaan tokko fayyaan isaa boolla tokko qabaatu iyyuu si galteetti dubbi booddee gandarra ka'innu iyyuu amma achuma bishaanitti dhiyeessuu jechuudha la sa'aatii 5 irraa bishaanitti dhiyeessuu sana silaa dandeenye akka itti dandeenyu immoo utuu silaa naannoon warri alaa akka garee Jarmanitti bishaan tokko araddaa daawwee sarar kana keessa araddaa 18 sana maaronaan qoddattanuma araddaa maqaa isaa baafne isinii ergina araddaa kanatti ana qota kooti bakka namni biraarraan qabu nama jedhu
Siigalee dubbe. Ana qochisiifataa. Kana jechuuf immoo maashina ittiin baafatan tokkitti aragda guutuudhuma akka biyyaatti maashina tokkitti sana namuu itti da'ee itti dacha'ee akka gaafa masjidaa mooxaa. Siigalee maallaqa itti guurrate eenyuun maallaqa itti guurrate maashinii sana qofitti qaama dhimmi ilaallatu irraa xalayaa barreessifannee qaama dubbiin ilaallatu wajjiniin maashinitti bishaan baaftu sana keenya hajaan taargettiin kana ta'uu qaba. Bareeda. Ustaaz dhumarratti as deebinaa jalqaba waa hundaafuu du'aa'iin barbaachisaadha. Akkan rabbuma malee namni nama gargaaruu hin danda'u. Sheekonni ulamaa'ni warri du'aataas haa ta'u hayyoonni islaamaa akkuma biyyaatittu akka alaatittu rabbiin subhaanahu wa ta'ala rooba kana akka nu roobsu. Akkan. Maal rahmanni rabbii yoo bu'e wanni ammaa soofni kun hunduu gabaabataa deema. Nuti fala ilma namaa kaa'aa jirra. Fala ilma namaa kanaaf immoo dursa fala rabbiitu barbaachisa. Akkan. Kanarratti xiyyeeffannaan asoo godhame tokko kana. Lammaffaa istikfaara barbaachisa. Akkan. Wanni tokko argite akkanaan hin bu'u. Hin bu'u. Kanaaf yookaan badiitiyya badii keeti. Akkan. Bakki sunitti argamuun suni waanuma naannoo gara garaatti hojjetamu kanatti wal ga'ee. Akkan. Nullee asii achi oofaa kaanillee achi ol deebisa. Akkanumatti irraa qoodamaa jirra jechaadha. Waan dalage namni irraa nyaataa kunis barbaachisaadha. Inni sadaffaan relief waan amma yeroo atattamatti emergency barbaachisa. Akkan. Nyaanni isin barbaachisa. Akkan. Dhugaatiin hin barbaachisa. Akkan. Inni sadarkaa isteeppii qaba itti aanee deemu jecha. Isteeppiin sun har'umarraa jalqaba. Haa ta'u immoo isteeppii qaba. Nyaanni hin dursa, bishaan hin dursa. Irra caalaa xiyyeeffannoon bu'uurri waan kana hundaa bishaan waan ta'e. Nyaachuufis, dhuguufis, ittiin oomishuufis, salaatuufis, janaaza ittiin dhiqachuufis, hooma fedheef haa ta'u bu'uura bishaaniiti. Kana qorannoolee hin fudhanna. Qorannoo fudhanne deebisnee isiniin kennina. Bakka qorannooleen akkasii sun nu gahuu dide immoo isuma boottee amma jennu kana laal chaansii lama qabna amma. Waggaa afurii har'aa waan achi finne san har'a qaamaan dhaqnee wayita nu laallu namni irraa fayyadamaa jira. Argine alhamdulillah itti gammanna. Sadaqaa jaariyaa namatti irraa dhugaa jira. Maaliin dhugda yoo jettee akkanuun jedhe qaban bareedee bulchaan naannoo sana akka jedhe warri birrii boottee gaafa lammiif jedhee bitee nu erge waa milkaa'ee nuun jedhe. Akkana. Kanaaf har'a sadaffaa finne aanaa lamatti nu hafa. Tokko tokko kenna. Hingaa jechaa miti wal gaa jechaa miti. Laakiin tokko tokko goonee isumaa walirra raabsanii bakka janaasni jirullee asoo fidanii ittiin dhiqanii roottoon barbaachisaadha. Inni itti aanu isteeppiin itti aanu qorannoodha. Warri waa barattan warri muuxannoo qabdan warri waan kanarratti hirmaachaa jirtan kan biyya keessa jirtan kan biyya alaa jirtan hundi keessanuu nu qunnamaa jennaan. Itti aansee immoo warri maashina kana gatii isaa bakka inni itti oomishamu akkatti inni bahu beektan hundinuu isinis asoo nu qunnamtanii bareedaa. Kanatti aansee immoo warri NGO gurguddaa dubbisuu dandeettan. NGO biyya alaa dubbisuu dandeettan. Warri immoo qaama mootummaa dubbisuu dandeettan. Qaamni mootummaa immoo roottoolee magaalaa keessatti walitti qabamee goommaan isaa irraa bu'ee fireechaan irraa bu'ee bootteen isaa bootteen irraa bu'ee achi taa'u. Kammoo boottee masaluyyuu asoo roottollee qabaatte boottee iyyuu hin qabaanne. Akkanumaan waajjira bishaanitti wal gahee taa'u kana mana keessanii baasaa bu'aa isin hin qabu. Oddoo mootummaa keessaa baasaa caccabe jettanii ofii keessaa. Yoo hin taane taate immoo inni ijoollee jirutti dhaabbata akka kennaa kanatti as kennaa. Maani garee ramadatanii waajjiruma keessaa kanuma dubbiin kun hin ilaallanne. Akkasii itti aansuudhaan namni haga waa namatti kennu asoo ofii dhaqee irra filatama. Wallaahi akkas. Asoo ofii dhaqee tokko qaamni dhaqu kun waraabee gadhiisaa xiyyeeffannoo itti kennaa. Beekii yeroo gargari gabaasni hin taane illee bar biyya balleessa. Meeqam? Deemsi karaa kana fakkeenyaaf anama gommaa sadii fixee galeemi. Gommaa sadii barkalee matti bite. Oguma deemutti bite. Gommaa sadiitu dhoo'ee galleemi. Karaan asii gad deemamu kuni osoo qaamni mootummaa ka biyyi nagaa lafti nagaa ummanni nagaa jedhu kun karaan gommaa sadii dhoosa afur dhoosa karaan hin jiru jedhee ol gabaasee maal qaba? Maal qaba? Biyyi nagaa gandi nagaa biyyi karaan qabne nagaan ta'uu samaa. Lammaffaa deemsuma amma deemne kana keessatti namni garaagarummaa qaba. Garaagarummaa qaba. Kun kokkabii ofii qabatee uffata ofii uffatee baatee deema. Kun dhaabatee ilaala. Achuma keessaa kan dhaabbatee ilaalu jira. Akkana.
kophii kaayyatee maal ani bulchiinsa jedha maaragi bulchiinsaa ta'ee ramadamee mootummaadhaaf hojjetaa jira jedhee daakuu baatee daakuu itti bu'ee kuni hawaasa wajjin jira kanaafu qaamni silaa dandeettan osoo gad dhaqxanii kaameeraas fudhattanii miidiyaas fudhattanii deemtanii waan hawaasni kun keessa jiru laaltanii hin gargaaramu jechaa miti beek reeshinni jira uumamaan jira reeshinni jira reeshinni yeroo naa xiqqaatu mootummaallee homa eega rakkoon amma jiru ka reeshinaa sanii mi ka zamana roobuu sanii miti ka zamana ummanni baalas mukas nyaatee rooba samiirree waa jala qabatee dhugusanii miti hin jiru roobattu bu'ee jedhamee jira kanaafuu karaa saniinis asoo ta'ee bareeda inni biraa namoonni biyya alaa jirtan akkuma gaafa lammiif warri jidda jiru boottee tokko qabate warri jidda jiru boottee tokko qabattan nuti haa daballu wanni isaan ergan sun boottee tokko jedhamee ergan haa ta'u nuti daballee illee asoo jaratti niminillee miliyoona 5,200 goonee haa binnu boottee lamii kaayyatanii waan kana nu godha jedhan sani boottee tokko gatii isaa gaafattanii boottee lama gatii isaa gaafattanii hanga humnaatiin kanuma amma finne kun liitira 20 qabata sadiinu liitirri 20 nama 1,000 jerikaanii tokko baasa yeroo takkitti nama 1,000 liitirri 20 jerikaaniin tokko liitirri 20 qabata yeroo tokko laga bu'ee guudee bootteen kun nama 1,000 nu baasa wallahi akkas 1,000 aanaan daawwee sarar qofa yoo fudhanne nama 68 fi 900 keessa jira bootteen tokkochi kun nama 68 guyyaa meeqatti waliin ga'a akkuma waan hin jirretti herreguu hin dandeetta haa ta'u immoo osoo janaazallee ittiin dhiqatanii masiidatti fidanii jarikaanii tokko kaanii janaazaan dhiqadhaa jedhanillee bu'aa qaba kana waan ta'eef warri boottee sanis kophaatti fudhattanii deemuu dandeettan nu deemani itti aansee abbootii qabeenyaati jira abbaan qabeenyaa inuma jira abbaa qabeenyaa bar qabeenyaa maaliif jennaan hirmaannaa kana warri biyya keessaan hirmaanne hinuman hirmaanne jedhi maaliif hin hirmaanne itti beektaa mucaa tokkotu amma dura kan inni misuni dambidoolloorraa birii 500 ergee baaleedhaan naageessi rakkoodhuun qaballee rakkoo keessa jirra si galeeraa dubbe warri biyya keessaa akkam barbaade sanatti 500 isaa qabate 100 silaa bu'aa qaba bara ani amma kan 100 isaa qabate illee kan amma jechuun barbaade ngumaachine warri biyya keessaa qabeenyaa jiru yumkina ka dhuunfaatti ta'uu ni mala qabeenyi kuni kalapheeti ka qarshiitii miti qabeenyi bara as keessa jira qalbiiti durummaalleen sammuu keessa jira qabeenyi onnee keessa jira malee harka irra hin jiru warri rabbiin rahmata isinii godhe ka dubbii kanan dhagayin kaamma dhagayaa jirtan rajaalaan nami gadi hin badhatte ishiin waan akkanaa keessaa iyyuu hin jiru warri waan akkanaa keessa jirtan 3 ta'a boottee tokko nu bita 4 ta'a 5 ta'a 6 ta'a boottee tokko nu bita tokko ta'a nu bita 40 ta'a nu bita 50 ta'ati rakkina hin qabu irrina lakkoofsa namaa qabu kana waan ta'eef waan baay'ina wanni ani dhaamuu barbaadu abbootiin qabeenyaa itti aanee warri dhalataa naannoo sanii dhalataa naannoo sanii abbaa qabeenyaa naannoo sanii dureessa naannoo saniitu jiru namaafis hirmaadha namas hirmaachisa yaamati rabbitu isinii kenne kunis asoo godhame kasanirraa nafe garuu gabaasa bal'aa tiiviin hamiltan qabatee dhiyaataa kunis kenna kanama sadiiti sunillee kennuma kanuma ummata kanaati miidiyaan hamiltanis galata guddaa qaba ufuma galatoonfanna deebine maaliifi hawaasa keenya kana keessa deeme nama baay'ee wal argisiisaa jira halkan dukkana sa'a 9 kanamni waliin argine keessatti nuti isin dura deeme bakka fajriitti salaanne bira osoo hin gahin dukkana san keessaa bananiiti assalaamu alaikum warahmatullahi hanti TV hamiltan jedha halkan sa'a 9tti poolisoonni sun ayyee iddoo sanitti maybe silkittu dalaga bilbila dalaga nojjeta bilbil bakka salaanni boodan dalage bilbilli akka bakka salaannu saniin dalaga halkan sa'a 9 san dukkana san keessa namni nama jalaa banee warra TV hamiltan salaamu alaikum isin jaalanne jechuun hamiltanis galatoomi kana caalaa sujii sirraa barbaadama kana caalattu sirraa eeggama hawaasa kee quba qabdaa dhaamsa nu dabarsitanii jirtanii ulfaadhaa jedhan hamiltanii daayireekteriin isaan nu wajjin deeme akkasii daayireekteriitu nu wajjin deeme dhaamsa dhumaa nu goolabii salaanni baay'ee darbeera dhumarratti wanni jechuuf gaafa booranaa maal jettaniin qaaxiin booranaa sun loon hedduun dhumanii roobni roobe amma booda nagayaa jira roobni tokko arruma bu'ee arruma ni magarsa arruma ni rizqiin ta'a
namitti beeyta aruusa dheeyte amma laa bakka kanatti kara waan karana se kaa eega jette waan Gujii waan Booranaa si galeeraa dubbe amma waan daawwee sana daawwee maaroo jedhaa jala qabu kana maashinii tokko yoo arganne waan Gujii waan Booranaa laffaatuma qofa feetii bara taa'aabuma qofa feetii malee waanuma Gujii jiru waanuma wanta jiru kanatu Boorana jira si galee waanuma daawwee maaroo jennee biyya biraallee naannoo biraallee maashinuma tokko kana nu ga'a. namistiitu gabaasa kanarratti tartiiba amma ittiin gargaarame kana akkaataa namni kennanuu kaahanii waan tokko si yaadachiisa. Akkana kan Boorana jedhu Boorana galmeessineet. Akkana. Kan Wallagga jedhu Wallaggatti galmeessineet. Akkana. Kan Affaarii jedhu Affaar irratti galmeessineet. Kan Baale jedhu Baaletti galmeessinee abbaa sanaan ittiin geessine. Abbaa sanaan ittiin geessine tana jidduudha yaadachiisu. Kennaan takka beektaa bakkuma abbaan kennate taate. Sila egeretti kennanii. Osoo bakka tanaa egerumtii bakka barbaadetti naa godhu silaa jedhanii. Sila akkatti qoonnuun beeyna. Amma maqaatti moggaasaniit kun kan daawwee akkanaati. Kun kan naannoo akkanaati. Abbaan yeroo ergatu akkana nutti kennan. Akkana. Wanni gabaabduun hin dhaamuu fedhu. Namittiitu aruusa dheeyte nyaachaa ooltee quuftee galtee galgala gaamana keessa abbaa manaatiif ijoollee nyaatee jennaan saarrallee akka qoonqoo himatu numa jiraayii jette jaa. Harrallee ka qoonqoo himatu inuma jiraayii. Beelee himatu numa jiraayii. Akka kana dhugaan qabdu. Ta'uufii quuftee ciinu biyyi akkanaa. Namni magaalaa fa'aa keessa jiru. Nama dheebuu bishaanii dubbatu jira jechuun ni mala. Garuu wanni jennuun amma keessaa'uu ilmaan naannoo sanii. Nama naannoo sanii dhalatee beeku rakkoo achii namni isaanirra beeku hin jiru. Nama 40 ta'a. Nama 50 ta'a. Haqa rabbiin isin bira kaayoorii miliyeenaan qabdan san kaza kaarraa baaftan sanirraa kuma dhibba takka nama 40 yoo waliin baasan boottee tokko bituu danda'an. Akkan. Tokko kaleessaa'uu kana jennaan kuma dhibba lama argannee jira. Kaleessa argannee bureessi keenya Eliyaas Sufiyaanii fi Eliyaas Sufiyaanii fi Sufiyaan Usmaanirraa kuma dhibba argannee jirra jala. Waan maashinaanis yookaan helikoophiteraan bitan. Keessaa warra Adaamaa jiru, Finfinnee jiru, walitti ijaaramaa jiru, waliin makiinaa takka bitaa, geessa, bulchiinsa siinuu jala isinii deema. Tokko kana. Inni immoo warra guddaan kan inni irra deddeebi'ee dhaammachuu fedhu qaama lamatti hin dhaammachuu fedhu. Qaama lamaan kana jabeesseetiin dhaammadhaa takka ta duraa warreen mootummaa keessa jiran. Waniin an taayitaanis namni nama gargaara jechaa ooluuf yoo ilmaan achiillee dhufanii as ka jiraatan taate bakka taayitaa jiraatan taate boottee dhadhaabbatu sanii ijaan garree jira. Ha magaalaan takkittiin deemtee ililliidhaan babbareeffachuudhaaf magaalaan takka makiinaa kudhan makiinaa abaaboon bareechuudhaaf. Abaaboon maaliif beektaa? Gaafa bulchiisi garuu liisuun dhaqanii ilaalu dhiqqoo katamaan bareechine naan jedhaa jedheeti bara. Isa uummanni akka sanaa waan nyaatu hin qabne. Makiinaa tokko jennaan nuti makiinaa tokko boottee tokko furna qabdanirraa sagal dhiifadhaa. Ija bulchiisa gubbaatiin ija qabuufi bara. Makiinaa furna qabdanirraa tokko sagal dhiifadhaa. Sayilan kun yoo deddeebi bakka tokkichaa sanii ni dalaga. Kutukittii keessa. Gammoojjii baaleetti nu ergaa jennaan. Kanarra nu gargaara. Ani min jedhee adareen akka adareetti. Guraageen akka guraageetti. Maaroon akka maarrootti. Gumaatiin isaatii wal biraa qabanu keenyuma qofa qabaa kun yeroo achi rakkate oolu nutu jira. Mee keenyarraa hodhamnee fagoo sandaquullee ni ulfaata. Haa ta'u silaa isiin gaariidha. Namni akka fi beeku alaa olii lallabu jetti Oromoon. Beekaatu waan jedha ayyee. Namni akka fi beeku alaa olii lallabu jaani tokko kana kan hin dhaammachuu. Inni lamadaa namoonni dirijitiilee adda addaa keessa dalagdan. Waa'ee makiinaa bishaan baasuu sanirratti bishaan bahu kun yoo ganda sanitti illee bahuu baate asii bahe makiinuma deebi'u kana makiinaa yoo kiiloomeetira 30 deemee duraan kan fidu ta'e kiiloomeetira 20 deebisa. Akkana kun. Yoo 20 duraan fidu ta'e 10 deebisa. Gaafa 10 immoo ganda 3-4 baasuu danda'a. Akkana. Waan takka tan sammuu tiitana na ajaa'ibsiise keessa lafa makiinaan kiiloomeetira 20 namni miilaan daqiiqaa meeqa deema beektaa? Zaa meeqa deema beektaa? Guyyaa tokko deema namni. Kiiloomeetira 20 yookaan 25. Akkana beekama. Kan makiinaan irra ceetee zomowaati qodhaytu san ilmi namaa harreedhaan namaan ilmi namaa kan rabbiin laafaa godhe uume waan gurguddoo dalaguu danda'a malee hoggaa ifii deemu guyyaa guutuu deema. Kanaaf wanni jennuun haga dandeenyu takka rakkoo dhabamsiisuunis hin dandeenyu waloodhaan waliin taanee waliin waa hedduu dalaguu dandeenya hanga dandeenyatti rakkoo gammoojjii baalee tana waliin haa xiqqeessinuu amaanaa rabbii isiniin jennaa har'aaf asumatti isin irraa dhaaba. Ayyee akki nu gootani warri waa isin bira gaanis dadhabaa keessan keessaa qajeelatti calalaa filaa
warri imaama keessattuu warri mashaayika warri kallattiidhaan nu wal quba qabdan jecha du'aatni beeyta seentariin isaa mashaayikumatti gala deemeeti far'iin isaa gadi bu'aa deema malee warri achi keessa jirtan ga'ee keessan qajeelatti nu taphadha waan kennamu kana keessatti rabbii sodaataa namni akka seeraan tokko tokkoon hunda isaa irra deemnee nama firee tokko tokkoon ijaan laaluun nama dhibaa bakka sanitti illee nu quba qabaadha namni waa hojjetu hin balleessa namni waa hojjetu hin gufata namni waa hojjetu wayitti bu'a jechaa wayitti bu'a gochaa wayitti bu'a yaadaa wayitti bu'a qaamaa wayitti bu'a yoo diqqa warri kana gochuu keenyaan mufattan yoo jiraattanis akkitti gargaaramuu qabu akka biraa hin beeynu akka biraa nuuf fidaate mufii sana inshaallah hin offolchina lammaffaa immoo warri isinitti balleessine yoo jiraate immoo yoo gargaaruu keessatti kennuu keessatti waan adda addaa keessatti warri isinitti balleessine yoo jiraatan irra nuu darbaa kanumaan rabbiin nuu roobataa dhiifama nuu godhaa irra nuu dabarfadhaa namaaf waa balleessine waa hojjennaaf waa balleessine taa yoo balleessine irra nuu dabarfadhaa qaamni kamu eessayyuu yoo jiraatan isiniin jenna assalaamu alaikum.